Egaa akkanatti fakkaatan waaldoliini kan isaan caccabanii fi anamma waaldoliini lubbuu nama naan jiru walumaa gala akka biyyaatti. Dhugaa lubbuu tiraansferii biyya amanee dhufa, Keeniyaa amanee dhufa, Sudaanii amanee dhufa. Namoota amanee dhufan kun baakgiraawundii garaagaraati. Amanee biyyaa dhufee yaa waaldaa biyyaa moo'edha. Amanee biyyatti guddatee dhufee waan iddoo kanaatti hin tolu. As taa'ee biyyatti bo'a, biyyatti immoo hin galu. Kalee kana waaldaa yeroo dhufu geggeessaan asii faarfannaan asii maal asiin ta'uuf. Ni Keeniyaa maal Sudaan maal jedhaa lafa guddate jaallata namni. Namni asitti guddate immoo si jaallata. Isa kana hammatee namni akka eelee siileessan siileessu hin jiru. Nusuni gaafa dhufu isuma Keeniyaa gruuppii sana qabata, nusunis gruuppii sana qabata. Asii galee kan koo wayyada gaafa rakkoon koo hundumtu gara gruuppii isaatti baqata. Innaa deebi'ee immoo biyya kanatti kan waaldaan baname keessumatti waaldaan afaan Oromoo akka waaldaa Amaariffaa bara Haile Sillaasee bara maallammii keenya bahee miti. Baruma mootummaa galagalee inni biraan siyaasaaf miidhamee baqatee ispeeshaalii gaa Kanaadaa Ameerikaallee deebiin hin dhufu Kanaadaa iddoo biraa namooti dhufanii siyaasumaaf miidhamanii baqatanii dhufan Kanaadaa keessas gaafa dhufan immoo maaliif afaan keenyaan waaqeffannu kanaaf horeetamanii jalqaban hinaaffaama afaan saba isaanii irraa jalqaban. Amma booddee namoota fuuraamboo gaafa dhufanii namoota kanaan jalqaban obsanii waaqayyoon kadhatanii isaaniin geeddaruu laalcha isaanii geeddaruuf obsa waliin qabnu. Naa biraa obsina malee waliin obsinu. Inni booddeen dhufu isaan irra badaa caale jedhee waan yaadu hin qabu. Maaliif hin caale jedhee yaadu namoota kana obsaaf jaalaan geeddaruurraa nama isa fakkaatu fudhatee ba'a. Siluma nama 20 jira yookiin 30 jira sheemtuu bakka lamatti ba'a. Sunis hin dadhabaa kunis hin dadhaba. Inni biraan immoo gidduutti advaanteejii barbaaduus jira. Tarii amma maarkeetingiif nu gargaaru teewooloojii barachuun. Teewooloojii gaafa barannu yookiin waaldaan nu ergite yoo baranne malee waaldaan bana kan biraan dhaabanne baranne yoo ta'e mootiifiin isaa dogoggora. Namni sun geggeessee walaala mootiifiin isaa dogoggora. Guddachuus hin danda'u baay'ee ta'e. Innaa wantoota kana hundumaa naannessee liidarshiipii irraan buusa amanaa miti. An amanaan akka geggeessaan godhe ta'a. Amanaatu ka'ee waaldaa kutus immoo miti. Takka amanaa waaldaa kutee hin beeku. Yoo rakkoo qabaata geggeessu lola malee. Kan waaldaa kutu geggeessitotu yookiin jaarsolii walii galuu dadhabaa kulluboota walii galuu dadhabaa achi jalqaba. Garri sun ammayyuu hubachuutu irra jiraata. Akkuma sila jedhu maaliif Phaawulos Ximiteewos fa'aa Tiitoo fa'aa guddisee yana isaanii akka kaa'u namni nagararraa hubate yoo dhufe yoon iddoo laadhee waan hin miidhamu hin qaban. Maaliif Saa'olis kuma ajjeesee Daawit kuma 10 ajjeesee dan egzaajureetii godhan walii galleessaa kuma 11 du'e mini matu ta'e iyyuu hinaaffaan qabu ture iyyuu gooti. Kanaaf natu dhaabee sana dhaabee miti maal lubbuu haaraanoo amanaan jiru warruma dhufeetoo wal keessa deema maal qaba waaldaan as jiru kiin lama duwwaa matu ta'e humni isaa baay'ee guddata. Garuu iddootti gaafa adeemu humni isaa gadi bu'aa deema waan ta'eef waan sadi bukeessee ammoo kan ajaa'ibsiisu dinomination waaldaan adda hin cinne. Amma silaa sensitiiviin isa ture miti isaan takka waaldaan adda hin cinne. Ilaalchuma hubannaa sagalee waaqa irratti qabnu obsa walii laachuu dadhabne. Hojiidhaaf hin obsina lafa rakkinaan obsina waaldaa gaafa nu garuu hafuuraa obsuu hin dandeenyu. Eenyu geggeessitoonni. Isa kana iddoo baay'eetti kan waaldaa caccabsaa jiru. Ana mas geggeessan ofitti deebi'anii hubatanii namoota ayyaana isaaniitiin yoo ka'an walii yoo obsine waaqayyo wanti hin jijjiirre hin jiru. Garuu walii obsan qabnu. So kanaaf egaa sababa ta'uu hin danda'atanii kan yaaddanii wanta amma fakkeenyaaf namootni barumsa teoloojii kana baratanii deemanii akka waldaa keessa ta'anii akka manaa tokkotti hirmaachuurraa gara waldaa dhaabbachuutti yeroo isaan itti deeman illee jira jechuudha. Sure. Anam kun argee waggaa darbu. Kanaaf teoloojii uumanii erga baratanii booda deemanii waldaa cabsatanii tokko jechaadha. Kana jechuun waldaa masa jiru fudhatanii tokkummoo nama kan biraa walitti qabatanii waldaa kana banume mee sirratti maal yaaddu? Egaa akka biyya kanaatti Oromoo nama fakkeenyaaf Minnesota Little Oromiyaa jedhame malee taanee motarii DC fa'aa jira malee iddoo biraa Oromoon baay'inaan hin jiru. Gaafa jiraatu sama baay'een isaa yoo ilaalle amantaa garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Biyya kanas murate wangeelaa outreach gochuun rakkisa. Mana namni wasiifanii malee hin danda'amu. Iiziinii waaldaa jiru keessatti nama uumanii giruuppii uumanii qotatanii deemuudha. Salphaan jiru jechuudha. Naa kanaaf ani biyyatti waggaa darbe roonoo sarvee gochuu waan leadership kanaaf dhahe kanan arge ijoollonni digirii baratanii itti foonii maastersii baratan. Maastersii baratanii lookaal cherchii baadiyyaa taa'uun barbaadan. Buraayyuu dhufanii guutan, Finfinnee dhufanii guutan. Sigalee waaldaan immoo fudhattu maaliin fudhattu nama tokko nama lamaayyuu mindaalaachuun cimaadha bara kana miti. Kanaaf wanta isaan godhanii nama 10 nama 5 walitti qabanii waalda jalqabuudha baay'een isaanii. Kanaaf buraayyuu keessa gara waaldaa dhibbaa jira. Sigalee effektiivis hin ta'u. Sigalee jechuudha jalqabanii kuni boromsitu nu barannu mootiiviin isaa maa inni isa jiru nurra jiraata jalqabuma isaa jechuudha.
Na asitti immoo fudhannee yoo ilaalle iddoo tokko lama sadiitti nan arga yaa baratanii ka'anii warra kana godhanii gaarummaan qabu. Barannee fakkeenya ta'utu nurra ture. Mana xaraguus yoo ta'e maalis yoo ta'e barachuun keenya fakkeenya ta'uudhaaf malee ittiin waaldabanuuf yoo ta'e mootiifii sanaaf gaarii hin ta'u. Waaqayyo biraa gatii arganna jennaan gatii argachuu hin dandeenyu. Inni biraan immoo geggeessitoonni akkuma nan jedhee yeroo rakkootiif iddoo qabanii geggeessaniiru. Amma immoo yeroo namooti jalaan kaa guddisaa deemuutu nurra jiraata. Maaliif amma rakkoon keenya ni akka aadaatti jaarsolii dhaga'uu dargaggoonni akka aadaatti inni kun amma aadaan suni biyya kanatti hojjetaa hin jiru. Biyya kanatti biyya keenyatti hojjetaa hin jiru. Maal dargaggoota jijjiirama kan fidu miti jechuudha. Nama ayyaanaa ilaalanii guddisanii yoo itti kennan isaan immoo yoo gorsanii itti fufanii deemuu danda'u. Nu calluma jennee seera keenya yookiin aadaa keenya kanaan deemna yoo ta'e miidhaa uumaa danda'a waan ta'eef yeroo ilaalanii haala ilaalaniitu kana godhanii guddina hafuuraa barannee irra jenna malee baay'ee teekinooloojii baratee fi barataan hundumatu darbee hunduma hubata miti. Namni PhD baratee bahee hundumtuu dubbisana beeka jechuu miti. Na kanaafi anuu geggeessitoonni ammayyuu rivaayisiitu of godhanii ammas waa'ee election nomination jedhaniima namni naannoo lagaan wal filu sanarraa really an ammayyuu yoo paasterii duwwaatti gadi hin dhiisnu iyyuu jiran an akka yaada kootti paasterii recommendation egaa sanitti amanuun haasa'an. Paasteriin recommendation godhe ala ayyaanni isaa kana abaluun barsiisa abaluun geggeessuu danda'a kan jedhu yeroo inni geggeessu jaarsolii jiranitti fidu jaarsoliin immoo ilaalanii nama torba nama inni fide keessaa tarii nama shantu filatama yoo ta'e fuudhanii jaljedhanii kaa'u miti namoota kana dabarsanii sabii yoo filate nama ayyaanaa iddoo sana yoo ta'e hojii hojjeta ayyaanni kee immoo hin darba. Museen irraa ogummaatu darbe Iyyaasuutti Phaawulos irraa raajummaa darbe Xiimotewositti ayyaana akkasii darbaa deemuu danda'a yoo ta'u baate garuu ufuma namni fileef achi keenye namni sun ofiis miidhame kan biraa miidha naannee immoo waaldaa kutee baaqafanii fudhachuu dhiisu walloliisii keenya waan xinnoo irratti waaldaan citaa jira iddoo baay'eetti waan ta'eef geggeessitoonni utuu ilaalcha isaanii rivaayisii godhan jedhee yaadaan jechuudha kun waan isaan miidhuun qabu. Tiimiidhuma waan ta'eef maal anoo tiimiitti nama tu yaada kana fudhatan yaan gaarii yaadachuuf goon jira. Kuligaa yaada luba Dooktar Masgabuu Techooti egaa isinii qalannee wayyaanna. Egaa amma namootni naannoo Finfinneetti dhufanii akka isaan waldoota adda addaa babbanaa jiran illee kaafnee turre. Asiis immoo rakkinni guddaan waldootii gargar kukkutuu tokkoffaan obsa dhabuudha. Waliif obsuu dadhabuu, walii wajjiniin taa'anii, walii wajjiniin mari'achuu dadhabuudha. Lammaffaan immoo rakkina geggeessitootaati jettanii dhimma geggeessitoota biraa yookaan jaarsolii biraa dhufa yeroo baay'ee wanta akkasii yookaan immoo nama dhimma bu'aa dhuunfaa qaburraati akka dhufullee kaasnee haasofneerra. Egaa amma biyya keenya keessatti waldaan baay'ateera. Waan baay'eetu deemamu yeroo waldaan baay'atu nama hundumtuu waldaan akka guddatuuf waan baay'ee godhaa jira. Keessumaa amma kan mul'ataa jiru waldootni dur yeroo ani biyya ture wanta akkasiin turre waldootni bebbeekama modawaatu jira malee waldootni gola hundumaa keessatti banaman hin turre amma garuu gola hundumaa keessa waldaatu jira. Waldaa sana keessa garuu raajummaan hin jiru taanaan namni waldaa sana dhaquyyuu dhiiseera amma dhaquyyuu dhiisuu danda'u namoota warruma akka nuyi maqaan Yesuus keessatti guddannee achi wadhannaa nuyi muluu wangeelii keessatti guddannee achi wadhannaa namoota jedhanii dhuma waldaa isaanii hoo isan irraan kan hafe namootni baay'ee raajummaa barbaacha kan isaan deeman. Kan akkamitti ilaaltu amma kun rakkina fidaa hin deemu akka namni illee dhugaa wangeela raajiin ituu jiru akka wanti raajiin hin jirre gochisiisaa hin deemu gara fuulduraatti achumaanis akkuma sagalee waaqayyoo jedhu raajotni sobduun bara dhumaatti hin ka'u isa jedhu sana gara sanatti deemaa jirra moo nuti moo dhimmuma dhuunfaatu raajota kana baay'isee rakkina raajummaa kana bal'isaa jira biyya keenya keessatti keessumaa. Ani akkan ilaalutti waldaan kiristaanaa kufteetti kuni waan kompromaayizii goonuu hin qabnu. Maaliif amma akkuma Maartin Luuter fa'aa ka'anii taaddisoo fi riformeeshinii yoo dhufe malee tokko maaliin kuftee dur dimaarkeeshinii jira siyaasaafis amantiidhaafis. Kun akka seera biyya lafaattis intarnaashinaali godhanii Awurooppaa Ameerikaa iddoo namaa jirutis siyaasaaf amantii waliin maku. Amma garuu waliin makee hundisa wal keessa bade as duwwaa miti biyyattii keessatti jechuudha. Kanaaf guruupiin waa'ee lagummaa naannummaa osoo hin ta'in siyaasaan illee namni guruupii uummatee jechuudha waldaa keessa galee. Maal godhee kuni biyyi keenya biyya hiyyeessaa raajonni kun immoo gaafa ka'anii baay'een isaanii warra waldaan iddoo laanneefidha. Gaafa ka'anii mana sooressaa mana warra baalasiltaanii kana koo warra baalasiltaanii tarii lafa kennuu fi warra sooressaa immoo horii kennu waan isaan fooyyessu miti hooma nyaatanii bulanidha malee waan utuu namaa kennanii sooressa nama godhanii gaariidha.
namoonni argannaani wanti inni soba raajuu isin jiru. Itti maal ta'e jechuudha. Warra dhugaadhaan raajaan jiru persentiin tokko lama yoo ta'u malee baay'een isaanii garuu harka 90 ol maal ta'e soba ta'e. Wanti isaa immoo jireenyaaf dhugaadhuma haasa'uuf yoo ta'e gaafa immoo waan foonii keessa galtu rakkoon namoota dubbii hafuuraan tajaajilanii adiif gurraacha keessa ilaaltu rakkoon isaaniitti dhufu tokko maali? Tokko waa'ee horiiti, tokko waa'ee ejjaati. Tokkoon dogoggortee naan itti kisiin qabdu. Yeroo ol ba'an kufu malee yeroo gola jiran namni kufu. Israa'eliinis yeroo guddattu yeroo sii darbu akka hin daganne malee rakkinaa namni gara waaqayyootti bu'a. Namooti kun kabaraappi godhu akkuma daawwatee ejja hojjetee immoo deebisee ajjeese kabaraappi godhu malee qalbiin diddiiratan ol ba'aniiru kaa baay'ee. Innaa kanaaf amma yoo ilaalte ejji guuteera horii barbaachi guuteera kan isaan zayitii gurguran kan isaan bishaan gurguran kan isaan kana gurguran bizinesiidhaaf horiidhaaf dhugaa masaa fudhannee ilaalle. Televiizinii humna isaanii malee gara 20 meeqatu baname kun immoo miliyoona meeqaan kaffalu turraati. Maneen isaa gurguddaa fuudhanii kaffalu turraati. Kanaafuu bishaan kanatti kadhatameera maal kanatti kadhatameera xinqolaa ta'e jechuudha akka warra Naayijeeriyaa fa'aa maajikiidha kun dhugaa sababa yoo ta'e. Baay'ee waaqayyo hafuura ijaa waan mul'atu miti. Ani kanaan hin hojjetu waaqayyo miti. Har'a kanaan hojjete borummoo kanaan hojjechuu dhiisuu danda'a waaqayyo. Ijumti koo iyyuu hafuuraa irraa ce'ee kanarra ta'a kanaan xinqolaa ta'a. Kanaaf maal ta'e jechuudha ammoo hundumtuu kanaaf Elsaa'iidhaanii namichi Sooriyaa gaafa dhufu harkarran kaayinee deemaa waaqayyo dhaqii bishaanleetii cuuphamee naannee gara qomootti deebise. Maal bishaan Sooriyaatu bishaan Israa'el caalaati attamitti zarraa fi dheennani maali lixi siin jedhe lichi sodaa kadaa jedhe malee waa si gaafatee jedhe namichi bukkeedha. Dhaqee fayyee sammuu isaa keessa pirisapoos kan inni godhe garuu attamitti bishaan ijoollee Israa'el keenya irra caaleedha. Sigalee jiruuti gaafa waa'een foonii dhufu maalitti deebi'a gaafa waa'een taane gara baay'eetti deebi'aa deema jechuudha wanti baay'eensa. Innaa kanaafi al tokko karaarraa ceenee bishaan jennaan wayyaa isaan jedhanii harka isaan namarra kaa'anii maal isaan godhanii amma raajonni baay'een isaanii kaafadhe Naayijeeriyaa dhaqee kadhatamaadha. Naayijeeriyaa moo warra jiran baay'een isaanii yoo rakkisoodha furaamaadhaan baay'een isaanii. Naayijeeriyaa dhaqa maal waaqayyo Naayijeriyaadha waaqayyo biyya keenya jiru waaqayyo sin jiru waaqayyo hafuura lafa nu jiru jira jechuudha. Innaa kun maal ta'ee hafuura addaa keessatti uume fiigichi isaanii waa'ee horii fiigichi isaanii waa'ee aboo fiigichi isaanii waa'ee maalii ta'e baay'een isaanii jechuudha. Namni keenya immoo namni beelee nyaata barbaada. Namni dhukkubsate fayyaa barbaada. Dhugaansaa jechuudha. Namni dhuguma waaqayyo naa godhadhee gara sana laala namni baay'een. Wanti jimoo ta'e hin argamne feekii ta'e namoota baay'eetti feekiitu taphatamaa jira. Waaldaan no jechuuf humna dhabde. Utuu waaldaan raftu isaan humna argatan. Miidiyaan isaan erga jira, horiin isaan erga jira. Waaldaan qulqullummaa dubbachuuf illee humna dhabde. Warra dhugaan amma kana jiru. Namni na dhaga'uu dhiisee sagalee lafa duwwaa keessa eenyu ture Yohaannis. Yesuusiin waan baay'ee fayyinaaf biddeniif duukaa bu'an garuu nama qola marii ture xiyyeeffannaan isaa akka isaan borgeeddaran waan beekuuf. Dubbii kana dubbachuudhaaf har'a namooti baay'een illee yoo dubbanne jarri maan neetwoorkii qabu waan ta'eef rukutu. Fakkeenyaaf gaafa kana dhagaanii karaa barbaadan yaadaan rukutuu hin danda'a maal gruupiin qabu ስለዚህ dubbii waaqayyo dubbachuudha waan ta'eef waan godhan qabanii malee yeroo jedhuti gara neetwoorkiidhaa sitti jiru waan meeqa godhu. Kanaaf utuu beekanii dogoggora utuu beekanii afaan qabatanii ta'u afaan qabadhaan hin jenne waaqayyo immoo. Kanaaf qulqullumni hin jiru waa'ee horii barbaacha waa'ee ejjaa waa'ee xuraa'ummaa aarsaa fudhatee jira. Waaldaan kiristaanaa biyya keenya qalbii diriirrattee iddoo duraatiin deebitu yoo taate waaqayyoon digirii nagaru qulqullummaa malee. Dhuguma iddoo isaatti deebi'aa humna hin qabu. Har'a siyaasa keessatti illee dhagaa humna hin qabu. Har'a warri biyya bushanii Islaama fa'aa Ortodoksii fa'aa faarsaa jiru. Maaliif waaldaan beekta kiristaanaatiin maal taate hin kufte. Feelariitii kufaatii ishee kanaan agarra. Walgahii keessa illee dhaqanii gaafa ta'an iji warra guddisaa gara isaanii ilaalaa hin jiru. Durgaruu waaldaan kiristaanaan sodaatamti turte. Waaldoliin keenya maaliif sodaatamu qulqullummaadhaan jiraachuu isaanii sodaachisaa ture. Innaa kanaaf wanti godhamaa jiru waaldaa riilii simboodha ala baaseera. Waan keessa jiraniif ittiin dhagaamne ta'uu danda'a. Gaafa dhattee ilaaltu garuu amma isaan inni ala akka badeetti ilaalu gaafa ilaallu ala amma biyya alaati kan isaan irra cimee jiru dhugaa maasa'uuf yoo ilaalle. Kanaaf amman xiyyeeffannaan koo guddaan geggeessuu irratti biyyatti godheera amman mul'ati koo guddaan waggaadhaa gara waggaatti gara fuulduraa ji'a 4 iyyuu gaafa akkana gargaaree horii gara garaa argadhee maal jedhe chituu barsiisuudha. Sun jijjiiramni kun akka dhufuudha. So amma gara wanni itti nu fiddan baay'ee gaariidha. To amma gara fuulduraatti gaasanii kan amma jiraachaa jirtan biyya Kanaadaa keessa Edmontoni waldaa tokkodha kan isin geggeessitanii gara fuulduraatti kaayyoon keessan egaa dhimma geggeessummaa kanarratti itti fuuftanii biyyatti hojii hojjechuudha moo asumatti waldaa kana jabeessitanii waldaa kana fooyyessuudha kan isin barbaadan? Biyyatti hojii hojjechuudha. Waaldoliin koos kanan barsiisaa jiru amma nama biraas paaster Bafqaaduu Baqqalee Faarfataa paasterii ta'eera. Gara fuulduraatti sin daballaa namoota yana kana qabanii ani gara caalu biyya irratti yoo yarate ji'a jaafaa ture jechuudha barsiisuudha. Makinaan isaa biyyi kuni namni hundumtuu maal ta'eera gara waaqayyoo ilaaluu dhisi gara ofii ilaala. Self sufficientii dha biyyi kun.
yoo jidha bahee gara mootummaa hundumtuu mijataadha walfirri mijataadha gara sana laala namni keenya garuu ronduma gara waaqayyoo laala maasiin dheebuu qabu dubbii waaqayyooti biyya keenya seexannis foonnis kana bareete keenya jirti bobba'ee jiru jechuu kooti innaa kanaafi isa iddoo kanaa onlaayiniin aksesiin jira barsiisuu dandeessa maaliif onlaayin al tokko mijeessinaani namni koorsii kee daawunlood godhachuu danda'a lecture immoo online webiidhaan webinarii laachuu dandeessa rakkoon jiru biyya keenya garuu neetwoorkii yookaan sadarkatan beekta jechuukooti kanaaf maasii akka bal'atee jiru kanarratti immoo amman fakkeenyaa fi principles of conflict transformation kan jedhamu amazon.com irraa argachuu danda'u namooti kan isin barreessitan kan barreesse ingiliffaan amazon irra jira oromiffatti immoo jijjiirameera barreen gaddaa biyya tiraabsameera baay'inaan jechuudha amma garuu rakkoodhumti dubbii kanaayyuu immoo aarii akka ta'etu naa galee ammana anger management rakkoo dubbii kana aarii irraa ka'a namni keenya aarii qaba aarii siyaasaa qaba aarii jireenyaa qaba kanaan walii obsuu dadhabna gaafa dhufnu stressii keessa kan nu qaba biyya keenya dipireeshinii hin beeku garuu dipireeshinii baay'eetu jira namni aarii yookiin of ajjeesuu yookiin nama ajjeesuu barbaada kanaaf xiyyiitii irraan fagaatan ijoolleen keenya maastersii baratanii digirii baratanii hojiinuu hin jiru wanti numtu miti waan sodaatan hin qaban isii galee raajuu kooti kuni kooziinsaa maal akka ta'e hamma tokko argeera nama dur nama barachisuu hin baranneen kootiin baracha amma ammaatiyyuu garuu arga na geeddaree maal nama keenya geeddaruu danda'a isa dhuttan dhufe dhuguma immoo dheebuunsa baay'ee dabalee barreen gaddaa gaafa naqee jijjiirama atamittiin jijjiira rakkoo kan jedhu gaafa barsiisa. Kanaaf akka kaawunsiliittis kana fuuldura achi ture kanan gochuu barbaadu aarii kan akkamitti tiraansfoormii gochuu dandeenya utuu rakkoon hin boba'iin akka faayirfaayitars akka hin taane sila jedhechuu kooti utuu rakkoon kun boba'ee vaayilensii dhaqee rakkoo biraan uumin karaa siyaasaas karaa biyya lafaas karaa hintaniisi manni meeqatu hin jeeqamin amma jeeqamaa jira biyyatti walii kun rakkoo meeqatu mana keessaa ka'ee jira aarii kan akkamittiin irraa jijjiiramu biyyi kun firdi beetiin maal godha warri koortiidha maatiin wal lolee rakkoo tokko ta'e nama laalee dhaqiitii hangar manaajimentii baradhu jedhaan sa'aatii saddeet biyaan sa'aatii saddeet baradhu jedhaan namni kun kana baratee jijjiiramu itti bu'ee malee waggaa tokko barattee fixu hangar manaajimentii koorsii waggaa tokko kana hamman muujilii isaa qopheesse waan hundumaa isaa qopheesse sagalee waaqayyoo wajjin maal fakkaata jedhee waa'ee kanaan hin barsiisu waa'ee kun immoo manaaf hin gargaara dargaggootaaf hin gargaara biyya horas biyya bushaniif hin gargaara koorsii kanarraa jalqabeenini wakkamittiin amma gamaan dhuunfaan akka jijjiiramuudhaan amma dhuunfaa yoo jijjiirame mana hawaasa biyyatu jijjiirama yeroo baay'ee nuyi barannee matiyooriidhatu biyya jijjiirraa inni kaan ofii maasterii of hin goone maastersii meeqa qaba bu'aan qabu sigalee irratti goone kanaaf akka ni deebi'uudha kanan barbaadu maasiin kun immoo biyyatti waan ta'eef ammanii namoonni tokko kadhannaadhaanis dandeettii isaatiin akkana bira dhaabatu gorsaanis horiidhaan akkana bukkee dhaabatuun barbaada nama gana booddee gara ji'a ja'a biyya turuun barbaada amman waaldaa irratti hojjedhu namoonni tokko baru waaldaan kaffaltu ofii kootiin hojjedhee tajaajilaa jira hojjetaan tajaajila. So Edmonton keessatti kaffaltiin qabda yeroo Toronto turtan Toronto amma singaa itti deebina amma haasaa keessanitti Toronto yeroo turtanii kaffaltii isinii kaffalama ture garuu mul'ata keessan jiru waan qabdanii fi gara Edmonton deemtanii kaffaltii tokko malee hojii waaqayyoo waldaa geggeessaa jirtu. So kun gatii guddaa baaftanii jechuudha. Gatii amma kana baasutu isinirra ture amma waldaa achitti dhaabuudhaaf. Maaliif sitti fakkaata mul'ata kootti dhufuu fi amma inni Toronto irraa mana qaba. Mana koo gurguree dhufe. Mana koo gurguree dhufe ji'a torbaa hojiin argan. Maatiin qaba maatii shan. Ji'a torbaa horii mana gurguree fixe kanaaf nyaanne finne. Asii galee nyaanne finne ji'a torba booddee waaqayyoon nan qaanee isin hojii naa kenne hojii gaarii bakka amma mana kiraa keessa jiraadha amma. Galee mana gurguree maaliif mul'aticha keessa qoosnan ta'e amma rafee ka'ee maanni mul'ate kee yoonaan jiran nama leenjisuudha. Dur garuu waggaa heddaa fuuldura waldaa dhaabuudha. Waldaan achi jiru immoo waldaa keenyarraa cabani jedhanii komeen hin jiru? Jiru. Araaramnee irra garuu amma araaramnee daa'imni gadi roba qaaduu paasterii goone waldaa cufanii guyyaa sadii isaantu nu geggeesse isaantu nu waaqeffachiise maalee bira gaa understand godhan duraanuu waggaa lama sadii fuuldura isaan tajaajiluuf akkana fudhachuuf waliin haasofnee turre garuu waldaan biyya Oromoo alaa jirtu tokkuma handisaa anamma waldaa Torontoo jibbee miti waggaa tokko walakkaan keessa taa'ee tajaajilee namni booddee dadhabee ji'a torbatti iyyuu dhiise. Yeroo nasi galee an garuu nan jaalladha saba sana dhugaadha deebi'ees immoo dhaqee anis hin jibbeen deemne gara mul'ata koon deeme jedheeni isaanis na eebbisanii ganna dhiisan ergasii gara waggaa tokko booddee deebi'ee dhaqee Torontoo. Kanaaf mul'ata keessan kana fiixaan baasuu fi baasii hamma kana baasuu isin irra ture waaqayyo isin gargaaree amma
gara biyyaatti Eeyya. mul'ata kana bal'isaa jirtu Bal'isaa jechuudha. jiru. Isaan geggeessitoota isaanii qofadha moo amantootuma dabalateetti namootni kun kan isaan wal gahan kan isin barsiiftanis fookasii kan inni godhu kan geggeessitootaati jechuudha. Angan gaggeessitoota ani yeroon biyya jiru simeera nama. Asittis immoo himeera kanaan to'atanii an konfiraansii yaa jiru dhiiseera. Maaliif konfiraansii waan nan barsiisan. Kanaaf jechuudha abbaa damni konfiraansii irratti lallabee maal jedhee jedhamti amma inni amma isa dhiiseera. Maaliif mul'ati koo leenjii kennuudha. Akkasuma namni tu kolfu akkasuma lakkammaa ta'u kanatti leenjii kennuudha. Geggeessitoota leenjisuudhaan. Kanaaf geggeessitoota leenjisaa isaan immoo dhaqanii leenjisu. Kanaadha kan inni godhu jechuudha jijjiirama akka dhufuuf. Baay'ee gaarii. Baay'ee gatii guddaa baastanii dhugaa waaqayyo isin eebbisu. Biyya kana keessa kan jiran dargaggootnis jiru. Biyyas kan jiranii. Ergaa maalii qabdu maal ittiin jettu? Dhalootatti wangeelli darbuudhaaf maal ta'uu qaba jettanii yaaddu isin akka geggeessaa tokkotti. Ani dhugaa dhaga'ama biyya keenyatti Yoonaattan kan jedhamu tokko baay'ee barsiisa. Garuu afaan keenyaan ijoolleen booddanaa afaan Oromiffaa malee Amaariffaan beekan inni Amaariffaan barsiisa. Riili ijoollonni keenya barachuu turraata. Jijjiirama siyaasaatiin baay'ee gatii kaffalaniiru. Har'a immoo jijjiirama hafuuraatiif ijoollee baay'eetu jira. Yeroo darbe yeroo naqes baay'ee isaanii argeera. Riili isaanumatu waaldaa qabee jira waan ta'eef akka isaan jijjiiramanii gooftaaf dhaabbatanii jireenya isaanii jiraatanii fi hamma hin dandeenyaan gorsaa nan kadhadha nan barsiisa isaan xiyyeeffachuun dura liidarshiippii kanas isaan fuuchuu tura jiraata maaliif yeroon kun yeroo isaaniiti baratanii sirriitti hubatanii akka isaan fuudhanii barbaada garuu as kan jiran waaldolii baay'eetti badaa jiru ijoollee xinnoo hin barsiifna gaafa isaan xinnoo shoogaa kolamaa ol ta'an baay'ee waaldaan kiristiyaana qabaan jirtu yeroo umurii isaaniitti qabamanitti yuuziin baay'een badaa jiru waaldolii baay'eedha. Biyyi kun immoo nuun barbaadan dargaggoota keenya barbaadu. Dargaggooti keenya kun asitti qabamanii utuu biriijiin uumamee hin barbaadana. Kanaadha yaadi koo. Maaliif amma baay'een isaanii Oromiyaa afaan hin beeku malee rakkoo jiru dhaqanii nagarra hin beekan. Dhaqaa osoo irra jiraata amma maaliif nama keenya tokko nama guddaa tokko paasterii tokkotu jira mucaansaa si dhalate guddate hin guddanne iyyuu xiqqaa ijoollee waggaa 7-8 ta'u rakkatanii ijoollee warra waa nyaatan arge Finfinnee keessa viidiyoodhaan arga. Maaliif lafa qoranii nyaatan qabanii jedheetti mi abbaan. Maal keekii nyaatanii jedhe. Yaada koo sigalee isaa fi namni yeroo tasi naannoo keekii nyaata kaayoo biddeen dhabe. Sigalee hin beeku. Garuu achi dhaqanii gaafa arganii riil laayifii argu. Akkamittiin akka nama rispeektii godhan approachii godhan beeku ijoolleen iddoo kana. Biyyi keenya garuu waa'een kanaan jiru. Namni asii dhaqu maaster yookiin digirii barachuun barbaachisu laayifii miti ni jiraate jechuudha barumsa ta'a. Utuu kanaaf biriijiin dargaggoota asiif achi gidduutti uumamee achi as viizaa argatanii achi as dhufuun baay'ee rakkisaadha. Asii achi garuu ijoollonni keenya samarii deemanii dhaqanii achuma ilaalanii saba keenya ilaalanii amma baay'een isaanii afaan hin beekan garuu aayidentiin isaanii immoo eenyudha Oromoodha. Gurraachi biyya kanaa aayidentii kiraayisii keessa kan inni galgala tokko eenyummaa isaa wallaaluudha. Eenyummaa keenya immoo baruun dirqama. Yoo danda'ame afaan keenyas barreettiin guddachuun yoo ta'uu baate yommuu eenyummaa isaa bareen saba sana keessaan bahe jechuun salfistiimii isaa dabalaaf. Innaa kanaaf dargaggoonni as jiran achi deemuudhaan addoo sana arguudhaan ispeeshaalii samarii isa kana waaldaa tokko duwwaatu hin ta'in akka tokkummaatti yaadi kun riili viizhiniin kun galee dargaggoota irratti akkuma jenne amma fookas achii qabanii jiru darbanii bakka har'a garuu fookas mataan isaa rakkoo keessa jira iyyuu bataa jira. Naakaan isa kana mataasaa yaada keessa galamee dargaggoonni achii fasii walitti hidhatanii isa kanas egaa liidarshiippii keessatti maaliif yuuziin kiluudii godha liidarshiippiin koo waan ta'eef hamma naa danda'ame nan hojjedha. Namooti mul'ata garaagaraa qabanis immoo kadhannaanis gorsaanis yaadaanis gargaarsa hin bukkee dhaabbatan gargaaree malee isa ga'uu hin dandeenyu waan taaneef. Warra si garuu akkamitti hin danda'ama fakkeenyaaf warra si immoo afaan rakkina afaaniitu jira. Namooti tokko ijoollee baay'een afaan ingiliffaadhaan yoo gargaaruu dandeenya irraan kanaaf waldaatti finnee akka keenya ta'anii wangeela afaan Oromoo dhaggeeffatanii manatti deebi'uuni ofuma tokko nama duudaa tokko dhaggeeffatanii galuu duwwaadha. Isaan kana akkamitti gargaaruu dandeenya maal gochuutu danda'ama kanarratti waa yaaddan qabdu gaggeessu. Fakkeenya lamas ni kenna amman warra Chaayinaa fi warra Amaariffaa Torontoo jiranii warri Chaayinaa ijoolleen Chaayinaa afaanuma isaanii jibbite. Afaanuma isaanii jibbite. Ayyaarota baabtisii hojiin hojjedha. Kanaaf maayee baabtisii ni mari'annaan paasterii nama Chaayinaa ta'e Ingiliffaa danda'u paasterii qaxaraa fiidhan. Bakka kanaaf isaan kun warri gurguddaan abbootiin Chaayiniffaa waaqeffatu dargaggoonni garuu Ingiliffaa waaqeffatu. Ijoollota kana gooftaaf gochuudha. Nafaan keenya lammaffaan isaan dhugaa dubbii waaqayyoo galee fi mishiinarii ta'uu saba kana bira goofaan kana deemanii barachuu danda'u. Gooftaatti dirratti nagarsiifni yoo ta'e garuu ijoo isaan jibba waan ta'u gochuu hin dandeenye. Warra Amaariffaa Torontoo irra jiranii paasterii Amaariffaa ijoolleen itti guddatan keessaa fudhanii paasterii godhanii. Ijoollee kana akkamitti akka dilii godhan beeku. Nuyi bakkee ilaalleetuma sana goote kana goote jenna. Garuu namni kun beeka akkatti qabu waan ta'eef ijoollee keenya illee baay'ee nu jalaa fudhate.
Dhugaan sitti sirriitti qabeeti kan inni isaan barsiisu isaanii qabee waan jiru waan ta'eef gooftaatti qabamanii maara kan jedheen haru garuu nuti akka sana goonee kan yaadu. Kanaaf ammani akka yaada kootti amma kana yaadaa jiru nu mataan kan keenya ammoo warra faranjootaan barbaadaa jira. Ijoollota waldaa keenya keessa namni keenya ijoollee baay'ee argatama. Waldaa keenya xinnaa ijoolleen gara 27 ol ta'u. Ijoollee waggaa 12 ol ta'an immoo gara nama torba 8 ta'aa jiru dabalaa jiru sigazeera jiroonni kun barsiifamuu turraata. Ani Ingiliffa yoo naasaa ta'e naasoo badaa galuu fi huriisuu danda'a. Biyya qotii yaadii goosii galeera wajjin haasoo kominikeetii gochuunii fi diteelli isaan barsiisuun garaagarumsa qabachuu qooti ijoollisti guddatan kana waan ta'eedhaa fi namni isaanii sirriitti approach godhu yoo jiraate nummoo gargaaruu dandeenya contextualize goonee jechuu qooti. Kanaaf namni aadaa isaan keessatti guddatan kana sirriitti beekuu fi afaan isaanii sirriitti hubatu yoo wajjiniin hojjete ijoollota kana gara sadarkaa tokkotti dabarsuu danda'a. Wangeelas gara fuulduraatti dabarsuu danda'a kan isaan. Kanaadha. Biyya kanatti gurraacha lallabuun duraati. Ijoollee keenya gannee kan biraa keenya jechuun gooftaan tiyyuu nurkaan fudhatu dhugaa sa'uuf yoo ta'e isa kana yaadachuun nurra jiraata. Gooftaan immoo nu gargaara. Amma xumuratti finneerra garuu gaaffii dhumaa tokko isin gaafadha gaaffiin kunis immoo amma fakkeenyaaf rakkina guddaa kan ta'aa jiru amma fakkeenyaaf ijoolleen kunis dargaggoota kun kan isaan keessatti guddataa jiranii aadaa biyya homoseksuaaliin kuni iddoo fudhate keessatti guddachaa jiru. Yeroo mana barumsaa dhaqanis waa'ee masaa dhaga'u bakkee kana keessas advertaayizingii adda addaa irraas kanuma dhaqan isaan hubatan. Gara fuulduraatti amma fakkeenyaaf isaan kana jabeessuun barsiisa wangeelaatiin gara waldaatti fiduun dhugaa wangeelaa taasisuun geeddaruun numa danda'ama yaada akkuma sana amma approachiisin gootan kanaan biyya samma galaa jira amma rakkinni biyya jiru kun mootummaan illee dubbachaa hin jiru mootummaan dhimma kanarratti seerri keenya sirriidha seerri biyya Itoophiyaa dhimma kanaan akka mormu lafa kaa'amee jira. Garuu mootummaan fuula baasee dubbachaa jiru. Maaliif rakkina qaba rakkina biyyoota kan biraa walitti buuna kan jedhu poolitikaa mataa isaaniif jiranii kan isaan dubbataa jiran. Eenyutu dubbachuu qabame waa'ee kana maaliif amma yeroo tokko hoo'ee amma immoo qabbanaa'eera. Yeroo qabbanaa'u kana gaa hojiinsaa kan isaan hojjetatan isaan immoo. Kanaaf isin eenyutu dubbachuu qabama biyya sana keessatti biyya kana keessatti amma baay'ee rakkisaadha waa'ee kanaa dubbachuun mataansaa garuu biyya keenya keessatti eenyutu dubbachuutu jira. Dhugaan saayii waldaan kiristaanaa barsiisuu turraata. Kun kan mootummaa miti. Mootummaan Afrikaa makeetti kan jiru aadaa masaatu kana fudhatu waan ta'eef malee kan inni morme dubbii waaqayyoo kanaa outreach gootee amma rakkoo keenya maa inni baay'inaan gaafa nama dhufan namooti biyya kana waldaa dhufuu isanii badan biyya keenya immoo waldaa keessa badan. Namni isaan beeku hin jiru. Dhuguma sitti himame namni isaan beeku hin jiru. Dhufee gadi ba'ee cubbuu barbaade hojjeta namni isaan beeku hin jiru. Kanaafi waldaan asii paastariin tokko hin gahu waldaa biyya garuu paastariin kudhan waldaa tokko irratti hin gahu. Namoota kan eessa oolaa eessa bulaa jireenyi isaa maa inni itti sixxee yoo gaafatte malee aadaa keenya namni keessaan baasu. Maaltu chaalenjiitu isa mudate maal keessa jira amma nama akkasii yoo garree ati bakka hin barbaachisu miti waaqayyo hundumaa jaallata miti kanarraa akkamitti akka waaqa isa jijjiiru kadhachuuf itti nurra jiraata. Ni cubbuu namaa ceephaanee waan tokko yoo geeddaramsan fedhu nama haala inni keessa jiru jaallannee Yesuus utuu ta'e jalqaba gaafa dho'achi dhaqa. Warra lamxii warra qaratu warra fariisonni gatan bira dhaqee kan inni fayyise kan inni gargaare warra cubbuus deebi'ee cubbuun hojjetaa dachi dhaqee ofiin hojjennu. Nuti darbamti utaalee jaalala gaafatte akkasii nu jaalala humna qaba jechuu kooti nama barsiifnee nama kadhanneeti wanti nu gochuu dandeenyu waldaan kiristaanaa mul'inaanis dhoksaanis outreach gochuu tura baay'ateera biyya keenya waan seera uwwee jiru maleessa. Garuu kuni wajjin hojjechuu wajjin adda adda jechuudha. Eeyyee maaliif ammanni kuni hojii wangeelaati biyya kanattis yoo ta'e jara kanatti outreach goonee gooftaan isaan jaallata garuu gooftaa isaan immoo sirriitti baran ila wangeela akka isaanii ta'u xiqqirratanii sirreessuu miti masqaliin baadhaa gooftaan kan jedhe isuma ulfaataa jireenyaati warra kan garuu xinnoo godhanii xiqqirratanii sirreeffatan kana gochuu hin dandeenyu isaan kun isa maqqiranii sirreeffatan kana tuu hin ta'in namoota kana akkuma jirtanitti jiraadhaa miti chooyiziidha kun dhiiraaf dubartii godhee uume waaqayyo miti waaqayyo kanuma godhe isa kana jijjiiruu hin dandeenyu garuu ilaalcha isaanii keessatti outreach gaafa goonu humna nurka jiru jara kana ceephaanee sirrii miti nutu hin ta'in dubbii waaqayyoo dhugaa itti himaa waaqayyoon kadhachaa fi haala jiruun nama hundumaan geeddaran jenne Phaawulos nama yaraa jijjiiruu nama hundumaa jira hundumaa ta'ee jedhe kanaaf isa kana gochuutu nurra jiraata. Ijoollonni keenya siis immoo akkuma laallu amma biyyi kun biyya dhugaan rilaatiiviidha dhugaa absoluutiin hin jiru jedhan keessa jiru kanatti barachaa jiru. Ijoollee keenya nu falminee hin dandeenyu amma dhugaamti isaa.
isaaniinuu jaalalaan ilaa dubbii waaqayyoo kana jedha ilaalcha jiru kana namoota kana immoo jibbuu miti ilaalcha jiru jaalala outreach godhanii akkamitti akka isaan jijjiiran faluudha jennee karaatti agarsiisuudha kanas maa inni contextualize gaafa goonu ijoolloti kun amma nu jibba judgmental nu ta'uu keenya ijoolleen keenya fudhatan biyya kanatti nu judgmentalidha kun sirrii miti bakka kanan godhineen waa'ee isaaniitiif garuu deebiin deebisu isa kana discriminate gootee faayiroo jedhamullee jira kanaafitu isa kana ijoollee keenya si barsiifna inni biyya ammoo seerriyyuu nu deggereera yeroo nan jedhu isa kana yoo ta'e jaalalaan itti dhiyaanne malee yeroota kana ceephaa gochuu hin dandeenye sirriyan itti amananiiru warra kaan immoo utuun jaalatiin keessa galaniiru akkuma diraagii keessa galuu ta'an isa kana waallan outreach gochuutu irraata jechuun barbaada kana jechuun wajjin hojjechuutu hin ta'in wangeelaan bira ga'u jechuudha guddaa galatoma luba Dr. Mazgabuu Tuchoo carraa argattanii gaa nus carraa argannee wal arguu dandeenyeera waaqayyoof galanna ta'u gara keenya dhuftanii gaaffii keenya kana deebii gorsa akkasii saba keenyaaf dhaloota boriif laachuu keessaniitiif waaqayyo sana eebbisu jechuun barbaada karaa egeree miidiyaas immoo isin galateeffachuun barbaada galatomaan isiniin jira waaqayyo sana eebbisu. Amiin atis galatoomi naaf yeroo kana laachuu keetiif waaqayyo si haa eebbisu eebbifamaa.